oduu gaddisiisa. Balaa konkolaataa guyyaa kaleessaa magaalaa Hoolotaa fi Mannaa Gashaa gidduutti uumameen namni 3 konkolaataa tokkoon Mattuu irraa gara Naqamtee irraa gara Finfinnee deemaa jiranii du'anii reeffi isaanii hospitaala Hoolotaa jira. Yeroo hospitaala ga'an ragaan isaan ibsu kan nama lamaa homtuu hin jiru. Kiisii isaa tokko keessa argame immoo waraqaa eenyummaa guyyuma har'aatti magaalaa Mattuu ganda Gaaddisa Odaatii ba'e kan armaan gadii suuraa viidiyoo irratti mul'atu kanaadha. Maqaan isaa Zayin Abdulhaab Nur jedhama. Maatiin isaa tokko yaaffannaadhaan dhufanii Babeenyaa Yeroo akka jedhamu adda baasanii reeffi sadanuu walumaan hospitaala Phaawulositti ergamee jira. Maatii fi firoottan hundaaf jajjabina bunaa. Viidiyoo kana sheer gochuudhaan maatii fira warraafanii akka nu barbaadan kabajaan isin gaafanna. Akkasumas maatii fi firoottan isaanii maraaf Waaqni jajjabina haa kennu.